Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa keessatti waraanni faashistii PP barattoota 4 ukkaamsuun 1 ajjeesanii yoo gatan 3 ammoo achi buutee dhabamsiisuun dhaga'ame. Jaaliiraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa ganda Abbaa Bokkuu jedhamu keessatti waraanni Empaayeratti dargaggoota maqaan isaanii Habtaamuu Kennesaa Baqqalaa, Efreem Kennesaa Baqqalaa, Wangeeluu Darajjee Sootumaa fi Daani'el Daggafaa Raggaasaa jedhaman ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuun hanga ammaatti eessa akka geeffaman wallaalamuun maatii yaadaan dararamaa jiraachuun ibsameera. Dargaggoo Daggafaa Raggaasaa immoo haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuun akka maatiin reeffa isaa argan hin awwaalleef naannoo jireenya uummataa irraa fageessanii laga dhidheessaa cinatti gatanii kan deeman ta'us maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen eeranitti waraanni sirnichaa Impaayera Itoophiyaa raafama keessa jirtu utubuuf halkanii fi guyyaa ifaajan bakka bobbaa isaanii maratti sarbamiinsa mirga namoomaa garaagaraa raawwachaa oolan kunneen dargaggoota kana yeroo qaban mana isaan kireeffatanii keessa jiraatan keessaa gadi waamuun sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkanii gocha suukkanneessaa kana irratti raawwachuu maddeen dubbatu. Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo keessatti dargaggoon tokko milishoota sirnichaan ajjeefamuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo jiraataa ganda Yangii namni maqaan isaa Tsaggaayee Taaffasaa jedhamu roobii darbee onkoloolessaa tokko bara 2025 osoo dhimmaaf daandii deemu bakka addaa Aannoo Mikaa'elii jedhamutti milishoota bilxiginnaan ukkaanfamuun balaan lubbuu irra ga'uu jiraattonni gandichaa dubbatu. Namni kun qonnaan bulaa fi siyaasa keessaa harka kan hin qabne yommuu ta'u sababni ukkaanfamuu isaa ifa ta'uu baatus waajjira poolisii Aanaa Sayyootti geessanii hidhuun dararaa ulfaataa erga irratti raawwataniin achi irraas baasanii ajjechaa gara jabinaa irratti raawwachuu jiraattonni kun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Jiraattonni gandichaa ONM'if akka ibsanitti dargaggoon kun hojii dhuunfaa isaa qofaa irratti bobba'uun maatii isaa gargaaruu fi jireenya isaa fooyyeffachuuf kan tattaafatu malee quunnamtii qaama siyaasaa kamiyyuu irraa walaba yoo ta'u hidhattoonni sirnichaa maqaa seera kabachiisuu jedhu sababeeffachuun haaloo dhuunfaaf qawweetti dhimma bahan ammoo ati deeggaraa wabootiittiin jechuun yakkanii akka ajjeesantu himama. Gochi suukkanneessaa fi rifaasisaa ta'e kun duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwatamaa kan jiru yoo ta'u keessattuu tibbana ammoo haala duraan baratameen olitti hawaasni Oromoo yakka osoo hin qabaatiin qe'ee fi mana isaa keessatti gaaffii seeraa tokko malee akkasumas bakkeewwan hojii idilee isaa garaagaraa fi daandii irraa illee qabamee ajjeechaa irra gahaa jiruun akka baala mukaatti harcaafamaa jiraachuun ni beekama. Baar Argee Aanaa Baddannootti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa jiraattota hidhuu reebuu fi saamuu cimsanii itti fufuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeera. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baddannoo ganda Gooroo Wadoorraa ergamtoonni bilchiginnaa araada hawaasa gidirsuu qabanii fi madda taayitaa akkasumas faayidaa godhatan gaafa fulbaana 30,2025 badii tokko malee barsiisaa Ahimad Sharafee jedhamu qabanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barsiisaan kun hojii idilee isaan alatti hirmaannaa dhaaba siyaasaa isa dhiisisuu keessatti kan hin argamne yoo ta'u milishoonni bilchiginnaa Abdurroo Ibraahimii fi Muhammad Abdallaa jedhaman halkan mana isaa deemanii obboleessa isaa yeroo gadi yaaman isa dhiisaa waan gaafattan anatu kennaa jechuun yeroo dubbatutti situ bakka bu'ee wabii darbaa fi jechuun hojii idilee isaarraa qabanii hidhaatti akka darbatan ibsameera. Kana malees tiksitoonni Impaayeratti umurii dheeressuuf faayidaa muraasaan hawaasarraa dhalatan dararan gaafa onkoloolessa 2025 nama Abdul Hakim Ammee jedhamu gandichuma keessaa itti yaa'anii garmalee reebuun miidhaa qaamaa irra ga'een yeroo ammaa kana mana yaalaatti wallaansarra jiraachuu fi haalli fayyummaa isaa yaaddessaa ta'us namoonni itti dhiyeenyaan beekan Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf heeraniiru. Anichuma ganda Daadaa Furdaarraa immoo jala deemtonni bilchiginnaa gaafa onkoloolessa 2025 irbaata waraanaaf fiduu diddan jechuun hawaasa ofiifuu waan qonqootti nyaatu dhabee agabuu bulaa jiru dararuun garaa isaanii guuttatan qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Naasir Ahimad Usmaan, obbo Jamaal Kaabirii fi obbo Mustafaa Usmaan jedhaman qarshii 500 adabanii kan jiran ta'us jiraattonni gandichaa ibsanii jiru. Aanicha guutummaa keessatti jaleewwan sirnicha utubuuf halkanii fi guyyaa dhama'an badii tokko malee hawaasatti yakka muruun hiraarsaa ulfaataa guyyaa guyyaan raawwatan haala duraan barameen olitti cimsanii itti fufanii kan jiran ta'u gabaasni maddeen gamasii irraa
arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabaa jiru ni mul'isa. Kan dhagaa jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Daandiin Muggii fi Dambidolloo gidduu asfaaltiin ni hojjetama jedhamaa ture cituun konkolaataan irratti garagalaa jiraachuun barame. Jaalsabaafan waa gaarii waan qindeeffate qaba. Daandii cirrachaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi Muggii wal quunnamsiisuu bakkeewwan adda addaa sababa suphaa dhabuutiin waqtii gannaa eeggatee cituun uummanni tajaajila geejjibaa dhabee akka rakkatu taasisaa jira. Jiraattonni daandii Muggii Dambidolloo fayyadaman ganna dhoqqeen bona awwaaraan kan rakkatan yoo ta'u, erga bara dhiyoo kanaa kaasee daandiin kun xiyyeeffannoo dhabuu fi konkolaataa gurguddaan waraanaa fi meeshaalee isaanii fe'an daandii kana waan dhoqqeen kutaniif tajaajilli geejjibaa danqamee jira. Rakkoon kun ganna kana baatii Agayyaa keessaa kaasee kan hammaate yoo ta'u baatii Fulbaana walakkaa hanga gabaasni kun qindaa'etti toora sana irraa ganda Shollaa fi Muggii gidduu, Ubburii fi magaalaa Ashii gidduu akkasumas Suddii fi Dalloo gidduu, ganda Abbaa Jaarraa fi Maaxaa gidduutti lafti sababa dhoqqaa'een citee konkolaataa deemsisuu dhorkuun uummanni rakkachaa jira. Keessumaa torbee kana magaalaa Dambidollootti dhiyoo kan taate ganda Maaxaa keessaa ba'anii bakka Qarabichoo jedhamu waldaa Amaanu'eelii darbanii kan argamutti dhoqqee garmalee uumame konkolaataan deemuu dadhabuun konkolaataan siinoo tokko galagalee kan jiru yoo ta'u, konkolaattonni biroon ammoo daandii darbuu dadhabuun achi dhaabbachaa turuun barameera. Sababa rakkoo daandii kanaanis daldaltoonni, dhukkubsattoonni, barattoonnii fi qonnaan bultoonni rakkachaa jiru. Daandii cirrachaa kana gara cirracha gurraachaa asfaaltiitti deebisuuf qorannoon isaa hojjetamee bara EPRDF keessa uummata mariisisaa kan turan yoo ta'u, bara biltsiginnaa ammoo gurraandhala 17 waggaa 4 dura pirezidaantiin biltsiginnaa Abiyyi Ahmed, itti aanaan isaa Dammaqee Mokonnon, pirezidaantiin biltsiginnaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi Zinnaash Taayyaachoo bakka argamanitti magaalaa Dambidollootti argamuun daandii cirracha gurraachaa Dambidolloo Muggii Dolloof dhagaa bu'uuraa kan kaa'an yoo ta'u, hanga ammaatti hojiin kun hawaasaaf xumuramuu hin dandeenye. Ijaarsi daandii kun waggaa 3 fi ji'a 6 fudhata. Maallaqa federaalaa baasii qarshii miiliyoona 1.6 fixa jedhamus kontiraakteroota muraasa PP waliin hidhata qabaniif waajjirri pirezidaantii biltsiginnaa Oromiyaa beekamtii kennuun dhaabbata ijaarsa Chaayinaa Railway Sevens Group jedhamu irraa kennamuufiin kiiloomeetirri muraasni ba'iinsa magaalaa Dambidolloo irraa kennamuus biyyee irraa kaasuun ala wanti hojjetame hin jiru. Aanaa Anfilloo bosona uumamaa bal'aa qabaachuu fi buna baay'inaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun kan beekamtu ta'us hawaasni isaa kan sirna EPRDF'n olitti PP'n gatamee rasaasaan waadamaa tajaajila daandii dhabuun daandii kiiloomeetira 42 olii Muggii fi Dambidolloo miilaan deemaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Manasibuutti waraanni PP uummata nagaa saamaa jiraachuu maddeen himan. Gabaasa dabalataaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Waraanni PP uummata nagaa irratti gocha suukanneessaa raawwachuu aadeffatan guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo goolaa jiru. Akkaatuma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Manasibuu ganda Adooroo keessatti waraanni PP onkoloolessa 6/2025 nama maqaan isaa obbo Abrahaam Tufaa jedhamu jala loon 2 fi hoolota 2 jalaa saamanii deemu maddeen himan. Akka maddeen himanitti obbo Abrahaam maanguddoo kabajamaa hawaasa gandichaa keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabu malee hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin qabu jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Manasibuu bakkeewwan garaagaraatti waraanni PP saamicha daangaa hin qabne akka malee ammeessuun jiraattonni aanichaa roorroo fi gidira hamtuuf saaxilamaa jira jechuun dubbatu. Baha Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti loltoonni biltsiginnaa uummata saamuu fi reebuu hidhuu jabeessanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Baha Shaggar aanaalee kanneen akka Dugdaa, Adaa fi Boosat keessatti murni biltsiginnaa kan uummata Oromoo saamuu fi gidirsuu hojii idilee isaa godhachuun sirna dhabbeeyyii waraana isaa itti bobbaasuu aadeffatee Fulbaana 5/2025 uummata saamuu, reebuu fi hidhanii dararaa jiraachuu maddeen qabatamootaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanaa Dugdaatti loltoonni biltsiginnaa naamusa dhabdoonni maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata nagaatti bobba'anii ganda Jawwee Bofoo irraa qote bulaa maqaan isaa Lammii Gobbuu jedhamu jala ati diggiraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota loon bira jiran 2 tokko maqaan isaa Jimaa Lammii kan jedhamuu fi dubartii tokko reebanii horii biraa isaaniin ari'uun qotiyyoo 2 ooffatanii deemuun qalatanii nyaachuu isaanii jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Godinuma kana aanaa Boosattiitti jalliiwwan biltsiginnaa kunniin maatii qabsaa'otaa kan ta'an akkasumas isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota 5 ganda siifaa batee irraa qabuun badii tokko malee hidhanii dararaa jiraachuun ifoomee jira. Kana
malees aanaa boosat magaalaa Bishooftuutti namoota nagaa ayyaana irreechaa irreeffatanii deebi'an qabuun mana hidhaa ganda duwwaa shaniitti hidhamanii jiraachuu maddeen keenya magaalichaa keessa jiran addeessaniiru. US fi Kuwait tattaaffii waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessitu dhaabuuf taasifamu irratti mari'atan jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon wiixata kaleessaa itti aanaa muummicha ministeeraa jalqabaa fi ministeera biyya keessaa Kuwait Sheek Fa'aad Yuusuf Saud Al-Saabaa waliin wal arguun waraana Gaazaa xumuruu fi tumsa biyyoota lamaanii gadi fageessuuf tattaaffii taasifamaa jiru irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ruubiyoo fi Al-Saabaan waajjira muummee biirichaa Waashingitan Disitti wal ga'anii biirichi yeroo addaa booji'amtoota bilisa baasuu fi waraana Gaazaa xumuruuf jedhee ibsa irrattis mari'ataniiru. Qondaaltonni lamaan walta'iinsa nageenyaa fi dinagdee biyyoota keenya lamaan gidduu jiru tarkaanfachiisuuf mari'ataniiru jechuun dubbii himaan biirichaa Toomi Piigoot ibsa kennaniin dubbataniiru. Gareen lachuu walta'iinsa tarsiimoo waaraa Ameerikaa fi Kuwait gidduu jiruu fi nagaa fi tasgabbii ba'aa giddu galeessaa guddisuuf waadaa waliin qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru jedhan. Fulbaana 29 Tiraampii karoora qabxii 20 qabu kan booji'amtoota Israa'el hunda hidhamtoota Faalastiiniin jijjiiruun gadhiisuu kaasa dhaabuu Amaasiin hidhannoo hiikkachiisuu fi Gaazaa deebi'anii ijaaruu kan dabalatu ifoomseera jechuun Anaadooluun gabaaseera. Jabeen waboo zoonii bahaa godina lixaa Harargee aanaa bookee araddaa waddeeyyii bakka addaa coomaa jedhamutti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti kaleessa onkoloolessa 6/2025 fudhateen 7 ol ajjeesuun hedduu madeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo godinichuma aanaa Habroo iddoo addaa lafa seenaa carcar xirrooti tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fudhateen loltoota 9 battalatti ajjeesee 11 ol madeessee jira. Guyyuma kaleessaa kana aanichuma araddaa siree bakka addaa saaddoo jedhamutti tarkaanfii fudhateen mooraa diinaa guutuutti barbadeessee loltoota diinaa hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkatee jira. Abdii fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii bahaa godina lixa Harargee aanaa Hancaar araddaa miidhagduu ganda qarcaa magaalaa Kaamboo fi Oofii jedhamutti kaleessa onkoloolessa 6/2025 tarkaanfii guggubduu fudhateen loltoota faashistii PP du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota biltsiginnaa barcuma nam-tokkee tiksuuf ifaajan 18 battalatti ajjeesuun 25 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen yoo adabu loltoota 2 ammoo fayyaatti harkaan qabuu beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 6 fi galaa hedduu dugda diinaa irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Magaalaa Kaamboo fi gandoota naannichaa keessatti mooraa diinni ijaartee qubsuma tolfachuun uummata Oromoo naannichaa iraarsaa turte guutummaan guutuutti dhuunfachuun erga keessa garmaamee booda waajjiraalee fi buufata tajaajilaa waraana PP'f oolan gubee barbadeessee jira. Guyyuma kaleessaa kana humna dabalataa diinni fiddee manneen hawaasaa gubsiisaa turte irratti marsaa lammaffaaf tarkaanfii fudhateen diina du'aa fi madoon adabee uummata isaaf birmachuun injifannoon goolabee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyuma kana kaampii fudhateen godinichuma aanaa Ciroo Araddaa Waaccuu Geellee keessatti loltoota diinaa du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis tiksitoonni barcuma koloneel Abiyyi Ahimad 20 battalatti du'aan yoo geggeeffaman 15 ol ammoo madoo ulfaataan adabatti tolchee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 2 irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Gandicha keessatti diinni tarkaanfii irraa haftee naasuu fi baaragaan hawaasa nagaatti ol deebitee isintu waboon rukuchiise jechuun hidhaa reebichaa fi dararaa geggeessaa turteetti. Ittuma fufuun gootichi abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo godinichuma aanaa Hancaar Araddaa Aladee ganda duwwaa 3 keessatti tarkaanfii akka bakakkaa lukkeelee biltsiginnaa irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboomni furgaatuun urjii lolaa hidhattoota biltsiginnaa irratti fudhateen 15 battalatti yommuu ajjeesu loltoonni 7 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabamaniiru. Gama meeshaatiin qawwee AKM 10 hidhannoo 25 gumbii 44 boombii F1 5 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda ishee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma dabaluun gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinichuma aanaa gubbaa qorichaa Araddaa Siree Saadoo 23 jedhamu keessatti guyyuma kaleessaa tarkaanfii guggubduu lukkeelee biltsiginnaa irratti fudhateen tikoota 2 kan harkaan qabate yoo ta'u kaabinoota sirnichaa 2 kan ga'ee fi gaafatamni isaanii hoogganaa waajjira dinagdee fi hoogganaa waajjira hawaasummaa ta'anis harkaan qabee qawwee AKM 2 irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo fudhatu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Aliiwwan ilmaan Oromoo reefii gaachana uummata Oromoo waboo saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufan.
dhufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO waboo biyyaalaan godina giddu galeessa bahaa fi bahaa fagoon gamtaan Duubaay Yuunaayitid Arab Imireetsii fi naannoo ishee jalatti ijaaramanii jiran marsaa ja'affaaf buusii ji'aan gumaacha miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaan galii kitaaba bilisummaaf kaffalanii fi haftee guyyaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo ebila 15 waadaa galanii turan walitti qabuun galii taasisanii jiru. Akka kanaan gumaacha miseensota koree hojii raawwachiiftuu gamtaa Duubaay Yuunaayitid Arab Imireetsii fi naannoon ishee hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaa irratti qarshii impaayiratii 8,400 doolaara Ameerikaa 600 akkaawuntii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa Baank of Ameerikaa Jaalabbaa Malkaatti kan galii ta'e fi jaalurjii bilisummaa yuuroo 1,000 kan gara jaal qajeelaatti dabre dimshaashatti koree hojii raawwachiiftuu gamtaan Duubaay Yuunaayitid Arab Imireets qarshii impaayiratii 8,400 doolaara 600 fi yuuroo 1,000 gurmuun bakkalcha bilisummaa buusii ji'a 6ffaa hanga ji'a 9ffaa 2025 qarshii impaayiratii 54,892 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 111,800 doolaara Ameerikaa 50 fi maallaqa kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 14,000 dimshaasha gurmuun bakkalcha bilisummaa qarshii impaayiratii 189,692 gurmuun jaallaggasaa wagii haftee buusii ji'a 3ffaa hanga ji'a 5ffaa fi buusii ji'a 6ffaa hanga ji'a 7ffaa 2025 qarshii impaayiratii 46,750 haftee gumaacha guyyaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo ebila 15,2025 qarshii impaayiratii 14,800 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 61,212 galii kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 2,000 akkasumas gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf doolaara Ameerikaa 250 akkaawuntii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa Baank of Ameerikaa kan gara Jaalabbaa Malkaatti gale dimshaasha buusiin ji'aa fi gumaachi gurmuu jaallaggasaa wagii qarshii impaayiratii 124,762 fi doolaara Ameerikaa 200 gurmuu jeneraal Taaddasaa Birruu buusii ji'a 8ffaa qarshii impaayiratii 4,000 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 99,950 fi gumaacha kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 25,000 dimshaashatti gurmuun jeneraal Taaddasaa Birruu qarshii impaayiratii 100,000 fi 28,550 fi doolaara Ameerikaa 50 gurmuun jaalnadhii gammadaa buusii ji'a 7ffaa 2025 qarshii impaayiratii 4,700 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 100,84,373 gumaacha kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 2,000 karaa jaalimmiruu ittaanaa Yuunaayitid Kingidemitti kan galii ta'e qarshii impaayiratii 100,181 akkasumas jaalsannatee doolaara Ameerikaa 100 karaa itti gaafatamaa diinagdee gurmuu Torontoo Kanaadaa jaalfayyeeraa alal galii kan ta'ee fi jaalanniyaan doolaara Ameerikaa 100 abbaa diinagdee gurmuu jaal dandanaatti kan gale dimshaashatti gurmuun jaalnadhii gammadaa qarshii impaayiratii 372,73 fi doolaara Ameerikaa 200 galii kan taasisan yoo ta'u walumaa galatti koreen hojii raawwachiiftuu jaarmayaan ABO gamtaan Duubaay Yuunaayitid Imireetsii fi gurmuuleen arfan asii olitti maqaan ibsaman qarshii impaayiratii 822,977 yuuroo 1,000 fi doolaara Ameerikaa 1,150 walitti qabuun waboof galii taasisanii jiru. Kun kanaan osoo jiru addatti qaqqaaliiwwan shamarran Oromoo caayaa jaalbilisee didoo godina Eeshiyaa jalatti ijaaramanii jiran marsaa 3ffaaf irreef gaachana wabii saba Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisanii jiru. Akka kanaan buusii ji'a 5ffaa fi 7ffaa 2025 qarshii impaayiratii 8,000 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 100,154 qarshii impaayiratii
1,105,700, qarshii Impaayaratti 20,000 fi doolaara Ameerikaa 100 jaalawwii jaataniin kan gara jaalabbaa malkaatti galii ta'e yoo ta'u, dimshaashatti shamarran godina Eeshiyaa caayaa jaalbilisee didoo jalatti ijaaramanii jiran qarshii Impaayaratti 282,705 walitti qabuun waboof galii taasisanii jiru. Xumura irratti sabboontonni kunneen hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon gaggeeffamaa jirtu galii isaa ga'utti gumaacha waboof taasisan kan kanaan duraa caalaatti murannoon cimsanii kan itti fufan ta'uu dhaammachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan ABO waboo har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Injifannoon uummata Oromoof.